Barnoota viidiyoo editingii walitti fufiinsaan guyyaa 30 fi isiniif dhiyaataa jiru keessaa harri guyyaa 11ffaadha. Barnoota keenya irraatiin immoo nama tokko taanee akkamittiin akka nama lamaatti yookaan nama lama fakkaachuudhaan akkamitti akka viidiyoo hojjennu akkasumas illee akkamittiin ediitii akka goonu isteebii baay isteebii waliin ilaallaa jechuudha. Isa kana viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla waan ta'eef aga xumuraatiin hordofaa. Viidiyoon kun baay'ee waan isin fayyaduu fi faavoraaytii jala keechuudhaan eegala. Okay, jalqaba irratti maal goona? Iskiriiptii ni barreessina yookaan immoo bifa daayiloogiitiin iskiriiptii ni barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa fi ilmatu daayilogii hojjeta yookaan abbaa fakkaannee yookaan ilma fakkaannee hojjenna yoo ta'e kan abbaa fi kan ilmaa bifa daayiloogiitiin haasaa yookaan waliin dubbii isaanii ni barreeffan yookiin immoo yoo sammuu keessatti ni yaadanna ta'e immoo bareedaadha. Erga barreessinee booddee viidiyoo kana abbaa yeroo tokkicha ni waraabna jechuudha. Wanta inni jedhee haasaa ni haasee guutummaa isaa al tokkicha ni waraabna. Erga waraabnee booddee kan ilmaas immoo yeroo tokko ni waraabna jechuudha. Akkas jechuun viidiyoo meeqa waraabne jechuudha? Viidiyoo 2 waraabne jechuudha. Erga viidiyoon kana 2 waraabne booddee ediitii akkamitti akka goonu immoo waliin ilaalla CapCut keessatti nafaana tura. Okay, jalqaba irratti CapCut keenya keessa seenuudhaan new project ni filanna. Erga filannee booddee viidiyoowwan 2 kan waraabne sana jechuudha. Gara kanatti ni fidan fakkeenyaaf ankoo kanaa fi kanadha jechuudha. Kana lamaanii erga filannee booddee adii ni goona. Gaafa addii goonu viidiyoon keenya haala kanaan nuuf galee jira jechuudha. Haala kanaan nuuf galee jira soo kanaaf kana viidiyoo keenya gadi qabnee turuudhaan gara barbaannetti butuu ni dandeenya yoo barbaanne akka dabarsuu dandeenya. Haala kanaan sochoosuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kun ofii kooti ilma fakkaate kan waraabamedha. Inni kan biraammoo viidiyoo inni kun immoo abbaa fakkaate kan waraabamedha jechuudha. So warri kun lachuun kallattii tokkotti galagalanii jiru. Yoo isin agartan ta'e kunis kallattii tokkottidha. So kana kallattii adda addaatti deebisuudhaaf akka nama walitti haasaa jirutti kana al takka viidiyoo san gargashuu barbaade al takka tuqee gadi kana dhufee maal kan jedhuun barbaada. Transform kan jedhu nan barbaada jechuudha. Egan transformii keessa seenee booddee mirror kan jedhu kan nan tuqa jechuudha. Waaw, amma viidiyoon kun as galagalee jira jechuudha. Akka nama daayiloogiidhaa fi haasaa jiru tokkotti jechuudha. So kanaan booddee maalan godha gara jalqabaa kana dhufuudhaani nan jalqabsiise jechuudha. Uffedee hafuura kan baafate kana. So ergiin bakka kana ga'ee booddee maalan godha ispiliitii nan godha jechuudha. Uffedee hafuura baafate abbaan immoo wanta inni jedhu bakka dhufeen nan naggeeffate jechuudha. Isa kanas immoo maal taate ilma koo? Maal taate ilma koo kan jedhu kanattiin ispiliitii nan godha jechuudha. Ispiliitii nan godha. Kana booda maalan godha viidiyoo isan kute kana gadi qabee turuudhaani fidee bakka kana nan gashaa jechuudha. Gaafan gashuu amma fakkeenyaaf yoo isin dhaggeeffachiise maal taate ilma koo? Maal taate ilma koo kan jedhu amma immoo maali hordoftoota koo kana na aarsaa? Maali hordoftoota koo kana na aarsaa? Bakka kanattiin ispiliitii nan godha jechuudha. Bakka kana viidiyoo kana takkaa tuquudhaani ispiliitii nan godha. So kanaan booddee immoo gara kana nan dhufa waan abbaan jedhee ilaallaa jechuudha. Maal jechuudha? Hordoftoonni kee lakki nama aarsan hundi isaaniiyyuu nama gaarii. Amma kanaatti amma daayiloogiis tokko faana mas guna kanaan booddee ispiliitii nan godha. So kanaan booddee mas viidiyoo isa kana gadi qabee turuudhaani viidiyoo sana nan galcha bakka kana nan galcha jechuudha. Amma yoo isin dhaggeeffachiise bakka kanaa kaasee jechuudha. Maali hordoftoota koo kana na aarsaa? Maal jechuudha? Hordoftoonni kee lakki nama aarsan hundi isaaniiyyuu nama gaarii. Amma bakka kanatti haasoof jechaadha ilmi. Kunoo YouTube chaanalii Teeraa Digital Skill jedhu banee jirati viidiyoo dheeraa gadi isinii dhiisaan jira. Deemaatii subscribe godhaa nana ideen aarsu. So kanaan booda ammas immoo sitti maalan godha ispiliitii nan godha. Abbaan immoo wanta inni jedhe naqee ilaala. Maal taatan hordoftoonni mucaa kootii maali mucaa koo aarsitu? YouTube baneen jira. Deemaatii subscribe naa godhaa jedha haara miti. Deemaatii subscribe godhaa fiika. Waaw. So kanaan booddee ispiliitii nan godha. Kana booda viidiyoo kana ammas gadi qabee turuudhaani fidee bakka kana nan galchaa jechuudha. Okay, haala kanaan hojjetu jechuudha. Amma yeroo kootu nan gahu waan ta'eef gaggabaabsee isin barsiisa. Okay, inni kan biraa immoo jaarsa kana akkamitti akka ijaarsa fakkaatu goona kan jedhudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoota gurguddaa yeroo fayyadamnu amma fuulli koo asitti fuula jaarsaan fakkaatu. So fuula jaarsaa fakkeessuudhaan maalan godha viidiyoo kana jala takkaa tuquudhaani bakka duwwaa kan ergan tuqee booddee gara gadii kana effect kan jedhu kan keessa nan seena. Ergan seenee booddee body effect kan jedhu ni jira. Kana keessa seeneen bakka searchii kanatti old face jedheen searchii godha. Waaw, gaafa searchii godhu bakka kanatti naa fide jira aged kan jedhu kana jechuudha. So kana nan filadha. Kana ergan filadhee booddee cancel godhee jira nan ba'a. Maal taate ilma koo? Raayitii nan godha kana booda. Waaw, dhufee bakka kana naaf gashee jira jechuudha. So kana ni maalan godha takkaa tuquudhaani haala kanaanii bakka jaarsi jiru nan fide jechuudha. Mallattoo ta'e tokko sagalee ta'e dhageesse yeroo isin bakka kanaa geessanii asiis fideen yoo kana qabuudhaani bakka kana nan qaba jechuudha. Bakka kanan fida. Kana booddee kana maalan godhaa
koppii dabalii nan godha jechuudha. Dappilikeetii nan godha. So amma fuulli kun maal ta'e jechuudha, fuula jaarsaa fakkaatee jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii yoo baay'ee akka dullumuu barbaaddanii itti daddabaltanii dappilikeetii gochuu dandeessu jechuudha. Kan nagaa waan ta'eef nan dhiisa. Ammas fakkeenyaaf yoo barbaadan ammas dappilikeetii gootanii qabdanii turuudhaanii gara kan fidduu gara paartii isa kan biraas fiduu dandeessu. Haala kanaan jechuudha. Kana boodee maal gootu takkaa qabuudhaanii gara barbaadanitti ni geessitu jechuudha. Fakkeenyaaf ammas ittiin fiduu barbaade yoo hin ta'eef bakka kanatti fide jechuudha. So haala kanaan ammas dappilikeetii gootanii baay'istanii irratti hojjechuu dandeessu. Yookiin akka itti hojjechuu dandeessu yookaan immoo qofaa matti yeroo jalqaba kanaa idiitii gootanii fuula jaarsaa irra gootanii seevii godhatanii achi fidachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaanii hojjenna jechuudha. Baay'ee akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. Akkasumas illee feesii kan biraa fayyadamu yoo barbaaddan illee iddoo ammaa deemuudhaan feesiiwwan adda addaa yoo feesii keessan jijjiiruu barbaaddan yookaan fuula keessan jijjiiruu barbaaddan akka ammaatti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo dheeraa isaa yoo barbaaddan immoo karaa yuutuubii Teeraa Digital Iskiilii na hordofaa, achiin barnoota babbareedaa ta'an isiniif qabadee dhufaa jira waan ta'eef kana fakkaata barnoota keenya nagaan turaa riizaaltii ilaalla. Maal taate ilma koo? Maali hordoftoota koo kana na aarsaa? Maal jechuudha? Hordoftoonni kee lakki nama na aarsan hundi isaaniiyyuu nama gaarii. Kunoo YouTube chaanalii Teeraa Digital Iskiil jedhu banee achirratti viidiyoo dheeraa gadi isinii dhiisaan jira. Deemaatii subscribe godhaa nana idee na aarsu. Maal taatan hordoftoonni mucaa kootii maali mucaa koo aarsitu? YouTube baneen jira. Deemaatii subscribe naa godhaa jedhaa miti. Deemaatii subscribe godhaa fiika. Ela itti siif himeera. An tokko yaaddeen kunoo deemanii subscribe gochuudha kan hundi isaanii hin jiran. Tole abba galatoom.